Abbaan manaa ofii utubaa manaati. Abbaan manaa daawwitiidha. Utubaan manaa cimaa yoo ta'e manni haga fedhe waggoota hedduu lakkoofsisurree dulloomurree hin jigu. Utubaa bayeessatu qabee jira waan ta'eefu. Atis abbaa manaa akka utubaa manaa sanii ta'e mana kee utubii qabin. Haadha manaa kee jechoota kaleessa wayita jaalallummaa waliin jirtan san ittiin jettee miira kee ibsitu saniin ibsii fadharree. Akka ishiin miidhagduu taate ittiin jaalala kee irra deddeebiidhaan itti himin. Dubartiin addunyaa kanarra jirtu hundi akka ishii hin ginne itti himin. Ishiin siif adda akka taate ittiin wanta kaleessa goote san har'as hin dhaabin. Manaan gaadha jettee waan hundarraan hir'isin. Kunuunsii qabii dachaasi kunuunfatti. Jaalalaan qabii jaalala dachaattu mana kee jira. Gammachiisii dachaasi gammachiisti jechaa dubartii. Akka ati qabdetti ishiin illee si qabdi. Dubartoonni kaattanii galtanii gaafa abbaa manaa keessaa waliin wal dhabdan maatii keessanitti isa hin hamatinaan jedheen. Ati yoo utubdee qabde ishiin deemtee waa'ee kee warra ishiititti hin hamattu jecha. Kan biraa daawwitiidha ati siin jedheen ture. Dubartiin ati fuute sun gaafa warra ishii bira jirtu. Burtukaana nama hunda dharraasistu fakkaattee gaafa si bira geesstu. Koondishinii sanirraa gabbuutee daalachuuftee namummaa keessaa gaafa baatu akka atitti qabde mul'istiin. Kanaaf ati daawwitiidha jedhamte. San caala yoo miidhagde immoo akka atitti qabde argisti. Itti toleera gammachuutu mana keessan jira, walii yaadutu jira, iftoomina qabdu, wal gargaartu, wal cinaa dhaabbattu. Kanaaf ati daawwitii taate jecha. Daalachooftus daawwitii ta'ee kan mul'atu si'i irraa miidhagullee akkasuma jecha. Kanaaf ati utubii qabin. Iftoominaan cinaa dhaabbadhuun abbaa ta'iif obboleessa ta'iif hiriyaa ta'iif yoo ishiin fuula gurte akkum kaleessa bilbilaan yoo sagalee ishii sitti jijjiiramu san maali lubbuu sagaleen ta'e sirrii miti jettuun sanitti har'ammoo maali fuulli kee jijjiirame maal na jalaa taate jedhin bakka sanitti hiriyaa ta'iif lafa miirri abbaa ishii barbaachisutti abbaa ta'iif abbaa manaa bakka ta'uu qabdutti abbaa manaa ta'iif waliif yaada iftoomina walii kenna yoo san ta'e jaalalti teessan yookiin gaa'illi keessan itti fufiinsa qabaa. Bor darbitanii harrii waliin filattuu jechaadha. Namni irree warra san warra jaalalaa warra jaalalli isaanii hin jijjiiramne san jedhee isinirra haasa'a. Fakkeenya uummataa taatu jecha isinin jaaladha. Dubartoonni abbaa manaa keessan gaafa wal dhabdan kaattanii maatii keessanitti galtanii haadha keessanitti abbaa keessanitti fi obboleessa obboleettitti isa hamattan. Nagaadhaa garuusi. Dhuguma sammuun isin hojjetaa rabbiif jedhaati. Akkas gootaniiti abbaan manaa koo alatti dubartii biraatti eechisaa chiitiin irratti godhee bultiin koo diiggamuudha fi jettammoo takka turtee mo'achaadha. Rakkoo inni jira yaa giiftii koo rakkoo jiru sanii taa'ii haasa'e abbaa manaa kee faana. Iftoomina olii kenna. Iftoominni gaafa jiraatu amanamummaan isin gidduutti uumama jechaadha. Utubaan amanamummaadha iftoomina. Atis waan taate cimcim gootee dhoksita taanan innis waan taate cimcim godhee si dhoksa taanan kuni rileeshinii shaakarraadha. Hagam fedhe bultii godhadhu hagam fedhe gaa'elli keessan beekamtii argatu maatii lamaan keessan birattuyyuu shaakarraadha. Sa'aatii kam akka dhaabbatee cituun beektocha. Siigalee dubartiin abshaala iftoominaati jalqabii waan dhokatu hin qabne wayii waan inni ishee miidha maal jedheen itti hima jedhee yaadu wayii ati jalqabii noormaalii akka ta'etti argisiisin barsiisin abbaa manaa kee obboleessa abbaa hiriyaa abbaa manaa godhadhuun abbaa manaa duwwaa osoo hin taane jecha ilmoo godhachuuf duwwaa abbaa manaa akka hin jedhiniin waliin rafuuf duwwaa miti abbaa manaa ka jedhamu siigalee abbaa manaa haaja ta'eef duwwaa miti abbaa manaa ka jettuun ati waa hunda kee ta'uu isaatti argisiisin. Gaafa iftoominni jiraatu rakkoon isin gidduutti uumamu sun isin lamaan gidduudhaa hin baatu. Dhimmi maatii bira si geessuu miti. Dhimmi baatee too ala si tursiisuyyuu hin jiru jecha mana kee yaadda gaafas. Ijoolleen akkas gootas sun baastee abbaa manaa kee warra kee biratti bakka itti dhiphistee jecha. Haa ta'u jedhe immoo jaarsummaa baasee si galfata kaasiraa seera aadaa keenya mitiire. Ati garuu bakka itti dhiphiste warri kee ija kaleessa abbaa manaa kee ilaala saniin hin laalan kara kee jiru haaja ta'eef waanuma fedhes ta'u. Atillee gaafa abbaan manaa kee si deeffatu jecha ija kaleetiin waan si ilaalu sitti fakkaata.
abbaa manaa keetii sanyoos jaartis ta'eef yookiin wushimmaa isa jedhamu san jecha waan adda ta'e waan qabduun qabdu sanyoon ala abbaa manaa keessi jalaa saamtu sun waan hunda akkuma ishii mi'eessiteetti kennitutti mi'eessitti jenni yoo siin jedhu fakkeenyaaf ati dhuftee mana geesse duratti sagal dhiqattaa sagal ulattaa sagal wayyaa jijjiirrattaa gaafa dhuftee mana geessu immoo suniin naafa jecha shiitii takkitti torban takka uffatta caammaa buushii ofirraa hin baastu keessa dabartee immoo shaashiin addarraa sin bu'u jecha inni maal barbaadaa si'ii ishii kaleessaa san sii galee ishii kaleessa jaalalummaa wayita jirtan jaalatee manaan ga'ate san barbaadan atiin kuni gaafa akkasitti of gattu inni dubartii urgooftu dubartii akkamsiin jedhu dubartii waa hundaan bareeddu wayii argite ishee akkasii barbaada atis kaleessa akkas turte bareedda mana geesse jijjiiramte malee sanirratti ofirratti hojjechuu qabdaanati nyaata mi'aa kaleessa hojjattee laattu farras nyaata mi'aa san itti fufi ina saracha'in hin dadhabsiisin dhiyaa barii waan wal fakkaataa itti kennite ciqicciqii balleessi ciqicciqii tabaalame wanti sitti hin tolle hin jira iftoomina walii qabaadha jedheen ture kaleessa wal qunnamtii saalatti irratti irree ta'uu danda'a anyway guys amma safuu cabsite minaaman jechuu dandeessu bakka kanatti garuu utubaanii gaa'ilaatiyyuu isa kana jecha wanti sitti hin tolle jira dubbachuu wantoota garaagaraa isinumatu sirreeffata jechaadha namni alaa dhufee si sirreessu hin jiru abbaa manaa kee utubii qabii paartinarii hojii isaa ta'ee fi jaalallee isuma kaleessaa san ta'ee fi jaartii ta'ee fi obboleettii haadha ta'ee fi hiriyaa ta'ee fi waan hundaan utubii qabii mana isaa jaallachiisi akka inni mana isaa jaallatu godhe akka inni mana isaa jibbee ala keessa yoo mana kanaa ba'a jedhee tamaararu san odoon taane yoo manatti ol deebi'a jedheetu akka inni miira akkasii qabaatu godhi gaafa hiriyoonni isaa kubbaa miilan laallaa kottu jedhanitti bilbilinirree gaafas maaloo kottaa manatti ilaallaa jedhaan jecha kan qabuu danda'u si abbaa manaa kee kanaafuu itti yaada ijoolleen dubartoota tokko immoo hin duttu hin bitine agaayis dhugaan oo dubbatamu hin jaalattu namoonni tokko maaliif akka ta'e beeku anyway rifeensi koo baay'ee bareeda miti bayyesus baay'een jaalladha viidiyoo kana akka waan hiyyummaan si waliin dhalatteetitti akka waan hiyyummaan dhiigan dabartuutitti akka waan hiyyummaan wayyaa sirraa mulqamuu hin dandeenyetti ilaalanii warreen si tuffataa ba'an sanitti sheerrii poost godhii biraan gahiin har'a gooftan dubbii garagalchee ladhiin darbe barri boo'ichaadhiin fuggisoo ta'eedhiin irraa gadee gadi silaaluu qabeeraa situ daka bu'ee jedhiin ka ol jedhu gadi jedhaa ka gad jedhu immoo ol jedhadhiin inuma ta'eedhiin warreen nama tuffattan waan namaa darbu sinitti fakkaatu bor guyyaa biraati bar bor gaarii ni ta'a bar keessattuu daa'imman sammuu isaanii keessatti warra waan akkasii uumtan jecha warri firoottanii gaafa isaan TV mana keessan ilaaluu dhufan balbarra dhabdanii akka sareetitti gaafa isaan ol seenan waan soofarra taa'uun maallaqa mana keessanii hammaaranii ba'an isinitti fakkaatee lafa teessistanii sammuu daa'imaa keessatti kana uumtan sun jecha borni guddata mootummaa ta'a bulchiinsa naannoo wayii ta'a akka addunyaatitti biyya beeksisuu danda'a gurbaa daa'imti irratti tuffatte sun jecha gaafas garuu ati sammuu isaa keessa haja seesisteefu wanticha gaafa ati lafa dhooftu ol jedhee si ilaalu jecha tottolfadhommaan tottolfatta yoo ta'e tuffii dhiisa waaqayyo dubbiin garagalcha siin jedhe bar sa'aatii kam maallaqnati ittiin boontu tun fixeessa ganamaa taatee akkasii harkaa baddu hin beektu miidhaginaan irree boontee hojii harkaa kan rabbii uume kana ka itti kofaltee tuffattee maal jettu sekondii takkatti miidhaginni kee sirkaa badecha balaata isaati waan darbu sinitti fakkaatu caarraa namaa hin beektanii borgaarii ni ta'a ka jedhamu akkasumatti sitti fakkaata waaqni qooda hunda isaatuu kaa'eefii jiraan akka har'aatii mootii bor seenaa biraati ilmi namaa hin jijjiiramu akka rakkatetti nafu akka hiyyoometti nafu warri nama tuffattan garuu itti yaadaa kobaatti haftu itti yaadaa nama dhabdu itti yaadaa kobaatti duutanii goggogdanii haftu dhugaa rabbii sheer riipoost godhiitii firoottan keessan biraan gahiin warra kaleessa si tuffatanii si xireeffatanii akka waan hiyyummaan maxxannee sirratti taatee haftuutitti si laalanii har'a gaafa si darbu immoo firas ta'anii si jala fe'uu qassanii biraan gahii ilmi namaa sa'aatii kam koondishinii akkamii keessatti akka argamu hin beektu innarra dureessa maalidha jettee namni jala foqoqu kun boru ganama daaraa ta'e argita innarra tuffatame immoo boru ol gaara gubbaa taa'ee argita jecha haala ilma namaa murteessina
hunda isaanii ija tokko ilaali. Hunda isaanii